Nageenyi waaqayyo isinii haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaayi ani nagaa kootii galata waaqayyo isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtanii wanta waraabaa jiru kana jechuudha argaa jirtanii. Maalidha jechuun keessaniin oolu wanna nama isinii waraabaa jiru kana jechuudha. Yaw akkuma viidiyoo isinitti agarsiisaa jira. Viidiyoo irratti argaa jirtanii wanti kun maakureefidha. Maakureefiin kun immoo micayyoo nyaata osoo ho'istuu balaa kun itti dhaagatee itti dhoo'ee balaa irraa geessisee jira jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhaa yeroo qabsiistan jechuudha. Akkuma argaa jirtanii isinitti agarsiisa. Maakureefiin kun jechuudha yaa'u hin beektanii dhiphoodhas yaa'u guddaanis hin jira xiqqoos hin jira jechuun inni hin ho'a. Fakkeenya lakkoofsa asirra jira kun akkuma argaa jirtanii lakkoofsota kana hanga sa'aatii tokkoo fa'a kan sa'aatii lamaa fa'a yookiin immoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 daqiiqaa waan akkasii kanneen kan teessistantu jira jechuudha. Inni akkasitti qabaa jechuudha kun bakka olaanu kanarratti bakka kun asii kanarratti jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana gaafa inni immoo jechuudha. Gaafa inni akka malee gaalee jedhe wantichi kun hin ho'a jechuudha. Bakka inni kan itti ho'ifamu nyaatuma kafiifa jechuudha. Nyaata kafiifoos hin jedhu bakka waanuma daqiiqaa 2-3 akkas bira hin dabarre yoo ta'e malee bakka daqiiqaa 10 ol darbuun qabu. Wanni ho'ista wanti ta'eyyuu hoo ta'e daqiiqaa 10 ol darbuun qabu jechuudha. Maaliif hin ho'a waan ta'eef akkuma beekamu kun yaa'u baay'ee ho'adha. Sirriitti ho'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa isin jedha hordoftoota kiyya. Adaraa keessa sirriitti of gadhaa'e maakureefii kana ijoollee bakkeenya ijoollee baay'eetti ho'aa jira jechuudha. Ijoollee baay'eetti ho'ee lubbuu isaanii galaafachaa jira jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa yeroo isa kanatti fayyada yeroo kana wannaa gootanii yeroo kanatti ho'isuu barbaadan daqiiqaa 10 ol hin dabarsina bakka yoo daqiiqaa 10 hin bilcheeffamaayyuu akkuma beekamu isin hin beektanii hin bilcheeffamaayyuu lixiidhaa odoo keessa gootee hin bilcheessa garuu daqiiqaa 2-3 irra wanni achi ho'u hin jiru yookiin immoo walakkaadha kan ho'u jechuudha. Walakkaarra hin fixu jechuudha. Isinii galee kanaaf adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhaa isin jedha. Ijoollee baay'een hanga daqiiqaa 30-40 itti bantanii ta'an jiran gaarii miti hin fanadda'a jechuudha. Isinii galee elektirikiidha waan ta'eef hin fanadda'a. Kanaaf immoo of eeggannoo kan godhu isinii jechuudha. Sirriitti of eeggachuu qabdanii ijoollee baay'eedha sababa kanaan kan galaafatamu jechuudha. Waaqayyoon waan akkanaa isinirraa haa qabu isinirraa haa qabu obboleewwan koo ani dhaamsa isinii qabu isa kanaadha. Akkasuma dhengaddallee waa'ee baraddistiitota irrattillee hojjedheen ture. Baraddisiinillee wannaa guddaa qaba. Miidhaa guddaa qaba. Akkasuma immoo fakkeenyaaf kun amma laalanii akkuma argitanii amma yeroo kana ani shabakeen jiru jechuudha. Irraa hin baasaa jechuudha agartanii irraa hin baasee jechuudha. Maaliif shabaktaniit illee hin teechisina. Akkasuma kan galayyaa bishaan ho'isullee shakaltanii hin teechisina jechuudha. Yeroo baay'ee wantoota akkanaa kana yoo teechistanii ho'uu danda'a waan ta'eef yeroo kam keessattuu yeroo raftan guyyaallee osoo hin taane yeroo raftanii galgala gizee raftan waa hunda keessa irraa bubuqqisaa jechuudha. Silkii kan akkanaa kan irraa bubuqqisaa wannaa kanarraa jechuudha. Fiishirraa irraa buqqisaa jechuudha. Maaliif seetanii ho'uu danda'a ijoollee wanna baay'eetu akkasitti argee jechuudha. Fakkeenyaaf galayyaa kana waan galayyaa kanarratti illee yeroo tokko hojjedheetin ture. Galayyaa kana akkasitti bishaan irra godhanii biraa deeman akkasitti gagatanii biraa deemanii ho'ees galaafate mana namaa galaafate jechuudha. Walumaa galatti wanti xiqqoo tanarraa ka'ee galaafate jechuudha. Kanaaf anamma galayyaallee yeroo hundumaayyuu irraa hin buqqisa jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf amma rakkoon qabu sa'aatii nama bira jiru kanatti rakkoon qabu kan rakkina qabu yeroo raftan keessattuu yeroo raftanii fi akkasuma yeroo manaa deemtanii irraa buqqisaatii deemaa isiniin jedha hordoftoota kiyya baay'ee gaarii miti. Amma fakkeenya manumaan jiraayu kana irraa buqqiseera jechuudha. Kaleessa erga seertinoo isne kaleessa waan seefte gizee rafu irraa buqqiseetiin rafee jechuudha. Isinii galte irraa buqqisee rafa yookiin immoo yoo buqqisuullee baattanii akkanatti cabsaa jechuudha. Akkanatti dhaamsaa agartanii amma ani midhaan isinii irraa buqqise malee silaa dhaamuu qabaa jechuudha. Bakka irraa dhaamsitanii buqqistanii dhaamsitanii jechuudha. Isinii galee bakka yoo immoo dhaamsuu baattan dirqama buqqisaa akkanatti jechuudha. Maaliif ho'i yoo ati bante ho'i isin as keessa seenuu jechuudha. Isinii galee yoo dhaamsitellee jechuudha. Garuu buqqisumatu irra bareedadha bakka akkuma waa hundumaafuu gaafa irraa buqqistan bareedadha jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggachuu qabdanii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf kun immoo yaa'u akkuma beekamu wanni hunduu elektirikii hundumtuu irraa buqqa'uu qaba.
yoo firiiziin ta'in alatti jechuudha irraa buqqisaa firiizii fi kan bishaan xallalusa yoo ta'e malee kaawwan wannoodha rakkina qaba jechuudha maaliif kunni waan ta'eef jechuudha kanaaf wannaan isaa ulfaatin isaa yookiin immoo insi isaa wal darba waan ta'eef kan elektirikii dandamatuu fi hin dandamanne jira waan ta'eef kanaaf wal darbuu danda'a waan ta'eef isin immoo ofii keessanii beektanii irraa buqqisaa galgala jechuudha akkasuma immoo inni biraallee gaazii yeroo keessattuu ijoolleen manaa fa'a gaazii qabdan hin jirtan yeroo kamiyyuu gaazii jechuudha yeroo keessatti raftan gaazii keessan fattashaa kan banamullee fattashaa'e akkasuma immoo bakka gaazii itti banamuun jiraamatti cufaa yeroo hundumaa yeroo raftan gaazii san wannoo san qadaadoo kan godaadha irratti qaqqabu san isatti cufaa rafaa jechuudha maaliif agasunda wanti wannoo jedhu jiru jechuudha gaazii yoo cufame osoo daa'imtillee akka tasaabante banamuu hin danda'u jechuudha fakkeenya hodduun wallaa jettee farnitti wallaalsiste ta'uu hin danda'u jechuudha walla'uu hin danda'amu jechuudha kun banuu hin danda'amu jechuudha kanaaf gaafati gaazii san illee cufte bareedadha gizee raftan cufaa rafaa gizee manaa deemtanillee manaa deemnan inni gaaziin keessattuu kan ijoolleedha keessatti rakkina guddaa kan namarraan gahu fakkeenyaaf osoo ammoo yoo kushiina dhaabatee jettee yookiin immoo kafana miiccaa waan akkasii deemte ijoolleen tasa banuu dandeessi waan ta'eef sii galee kanaaf gaaziillee gizee tokko cufaatii biraa deema bakka gaaziin ittiin banamu san jechuudha cufaatii biraa deema gaazii keessa fattashadhaa jechuudha sinii galte yoo isatti gaazii cuftee kanaan booda odoo asii ijoolleen makureef yoo bantee gaazii yoo bantellee asii jechuudha farni yoo banani rakkoota kan qabu jechuudha sinii galte rakkoon qabu rakkina guddaa sinirraan hin geessisu jechuudha maaliif afurri yaa'u kaachi cufamee jira waan ta'eef yaa'uu hin danda'u jechuudha afurri gaafa iyyaan immoo humaa sigachuu hin danda'u jechuudha asiis banamee yoo taa'e rakkoon qabu sinii galee kanaaf hadaraa keessan of eeggannoo guddaa godhaayi waaqayyoo isinaa eegu siniin jedha hordoftoota kiyya waan beekanirraa waan tokko gaafa wal gorsanii yaa waan badaattis kan ijoollee nama laaltan baay'eetu jira yaa kun waan badaa miti waa walirraa barachuu qabnu lubbuu namaatti irratti kan waan bahu kana sirriitti hordofuu qabdan osoo tapha ta'e osoo waan sirbaa waan akkasii kanneen ta'e sirriitti hordoftanii jechuudha maaliif kuni beekamaadha jechuudha dhugaa dubbachuudha fi waan akkanaa kana sirriitti hordofamaa jechuudha sinii galee osoo waan akka taphaa ta'e sirriitti ilaalamee hordofamaa ture jechuudha garuu gaafa ati immoo waan bareedaa tokko yookiin immoo yaada bareedaa tokko gaafa namaa qooddu hin jaalatamu jechuudha maaliif beektani waan ilmi namaa kun girgirii jaalata sinii galee girgirii jaalataa jechuudha walumaa galatti girgirii jaalatamaa jechuudha kanaaf yeroo waanni tokko darbu gorsi tokko gaafa sinii darbu maalidha jettanii qayyabattanii dhaggeeffachuu godhu sirba ta'ee baay'ee dhaggeeffattu garuu kana dhaggeeffachuun baay'ee tokko sinitti ulfaataa jechuudha maaliif akka inni ta'e sinitti ulfaatu hin beeku malee baay'ee ulfaata ijoollee keenyatti jechuudha garuu gaafa waan barumsa hin qabne waan oduu waan nama arrabsaa waan akkasiisan sirriitti daawwatamaa jechuudha sinii galtee maaliif kanatu garuu si fayyada kanarraa waa baratta malee sanirraa waa barachuu hin dandeessan kanaaf video tanuti galakkisnu ka hordoftoota kiyya video asirratti galakkisu hundi keessanuu chaanaala kanammoo subscribe gochuudhaan akka wanta asirratti darbu hordoftan subscribe godhadhaati asirratti wanta isinii darbu nu hordofaa isiniin jedha hordoftoota kiyya isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa waaqayyoon balaa akkanaatis isinirraa haa qabu isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya akkasuma yaada fi qeeqoo qabaattan immoo koomentiitti barreessuu hin dagatinaa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti viidiyoo makanaan turtii gaarii isiniin jedha baay baay